Soliini yeroo lammaffaa sanbata dhufu taa'u siniin jechaa ture. Guyyaarraa yeroo si'a lammaffaaf taa'anii. Egaa waan isaanitti fakkaate namoota gugurdoodha waan ta'aniif dubbatanii galanii mana kee diigi namni namaan jedhu sin jiru yeroo kanan beektu. Qabaniituma shashaffananii si dirqamsiisu. Garuu yaa nu lamaanitti murteessanii deemanii innaan isiniin jedhu isaanii hin balleessite jalqabuma namni tokko namni si barbaadu tokko rakkina kee dhiphina kee yookiin hir'ina kee faana si barbaada waan ta'eef dhoksuu hin qabdu kuni itum ta'eeyyuu jedhaniini anaan immoo dirqama mucaa kana fuudhuu qabda hin balleessite jechuu isa jedhamudha. Kanaaf ani hi'is jechuun kana booda maaltu isaan faana na caqacaqsiise si'a lammaffaadha kana dura isaaf jecha dallananii deemanii ani si'a lammaffaas kana sanan jenneen zimmin jalaa jedhe ani isaan xumuran yaada isaanii yaada qaban namoota gurguddoodhaan zim jedhee malee dirqama fuudheen guddisa jechuuf miti kan hin deeme. Kanaaf kana dubbatanii lachuutti wanti murteessan jira. Garuu ani ammallee keessa koos fedhii koos miti garuu waan isaan murteessanii deeman isinitti immoo barbaadeeni. Ashama hordoftoota koo nagaa keessanii nagaan isiniif haa ta'u ani nagaa kooti galata waaqayyo utaalloon naqabee jira dhiifaman isiniin jedha ija sagaleeti. Egaa komantiin baay'eetu jira yaanni baay'eetu jira yaada baay'ee qabdu nan beeka garuu akka akkas ta'u jechuun nan beeka yaanni tokko tokko namni akkuma gargari yaanni isaas akkaataan inni waan tokkotti simatus gargari haa ta'u garuu komantii keessanis arga yeroo baay'ee keessa kan hin deddeebi'aa dhufeef caalatti komantii yeroo ilaaluudha malee akkan jalqaba natti eewu jedheen annama yeroo kana haala kanaanii miti. Garuu obsuun baay'eessa nama dhala namaatiif. Kanaaf akkuma isinitti mee yeroo darbee sanbatatti qabanii safuun duraatti jaarsummaa isiniin jedhee ture. Amma har'a taa'anii turanii. Egaa gisee baay'ee namoonni biyya keenya yeroo nama walitti deebisuu barbaadanii sobaniituma dhugaan isoo jiraate maaliif namaan adda yookiin kana goote baqa'anii itti murteessanii gar tokkotti akka wal godhanii garuu murtoon har'a isaan nutti himanii isaan duraasnis jedhaniiniru dhoksuun kee balleessaa guddaadha jedhaniiniru dhoksuun balleessaa guddaadha durumaanuyyuu nama fuulduratti amma guyyaa dhumaate wajjin jiraadhatu wanta tokko gaarummaa kee faana eenyu kee faana si jaalachuu qaba namni tokko jalqabuma himuu qabda jedhaniini maatiin isaallee akkas jedhanii durumaanis jechuudha. Anaan immoo dirqama waa'ee mucaaf itti fudhadha. Isa faanas akkuma walitti lolli jiruun beektu. Mucaan dirqama itoo tolee ishiinis akkuma dhala kamii haadha faanas taa'uu barbaaddi waan ta'eef ofitti fudhadha. Innis baqa tarii mucaa kanaaf jecha haariin jecha qabeenya karaa lama callisee haarii ati iyyattuuf balleessuu danda'anaan jedhanii qobaattis nama ri'achiisanii achi boodammoo walumaa galatti safuun durattis bakka mucaan fuutanii guddisuu qabdu amma mana namaa teessurra itoo ati jirtuu jedhaniin isaanii isa kanaaf immoo akkaataa ishiin waliin guddiftan ati seeraan waan jiru dhiifama gaafadhuutti sirreessi jedhanii ni jiru garuu waa guddattu ani anammallee ishiin jenneen isaaniinis garuu maal gootu nama gurguddoo dirqama yaada isaan isiniin jedhan fudhattu jechuudha. Yaada namoonni gurguddoo isiniin jedhan dirqama fudhattu. Garuu yaadan fudhe malee ani mucaan ofitti fudhaa miti jechuudha. Yaadni koo akkuma jirutti jira jechuudha. Yoo keessi seeliin koo qaamni koo namummaan koo nan eeyyamsiifne lala jechuudha. Kanaaf isa kana nu lachuutti murteessanii. Egaa ergammoo balleesse jennee ajjeesuu hin dandeenyu balleesse bakka kun immoo isa bichaanis miti waan ta'eef garuu jedhanii baqqaan beektu jaarsoliin biyya keenya haadhadhuma keenyatti immoo namatti kabaniituma walitti deebisuu yookiin sirreessuu barbaadu malee dhugaa jiruyyuu adda baasanii seeraan situ kana godhee karaafu kana bakka jedhanii murteessan amma situ balleesse guddisuun mucaa kanaatis naaniin jedhanii natti murteessee isatti heewun jedhanii jechuudha. Jechuun naaf hin dubbatan amma isatti murteessanii anaaf hin dubbatan maaliif diignee hin gallu yookiin immoo gidduutti qilleensa nadhee hin gallu sa'an yeroo darbee isaan matu didee malee isaan gaafum sana shashafananii fixanii galuu barbaadanii kanaaf akkasiin isiniin jedha
yaa namoonni tokko duras maatii isaatu akkuma eenyutti jechuun ittimuu durumaan dhoksite jechuudhaan durumaan ittimaa dhufanii natti seddan gaafadhee natti maa turanii isaanis akka inni balleessitti maallee turanii garuu sanaan mucaa itti deddeebiseen barbaadu jedhe kana nyaara guuru omaan fidanii nafaanan guddisanii nafaanan ta'an waan ta'eef garuu isa kanaan xumuran isiniin jechuu barbaade garuu anan mallee mucaa fuudhee guddisuuf mana kana fedha hin qabu jechuudha. Lola guddaatu manatti fakkaata yoo mucaan dhufee kadhu saamixoota afaan kabeebi. Yoo mucaan kun dhufte as teessee lolli guddaan baay'ee waan uumamu natti fakkaata. Maaliif seetanii dhugaa dubbachuuf mucaan namni nama garuu umtuu isin hin fayyadu. Mucaa kana ammatumaan garaa gaarummaanis guddisee ka'e boru haadha ishii yaafatattee fidatachuun inaaf. Garuu ani amman ishii ilmoo dheedhee guddisu ilmoo biraa kan abbaan haatum turre hin jirre iddoo ta'e beekamte fuudhee guddisuu naa wayya. Isa dhugaa isinitti muutte jechuudha. Kadhi saamii beebii xuuxxoo fakkaata. Kanaafi har'a haala kanaaniin oollee jechuudha galgala kana xumuranii deemanii. Kanaafi biraazariin surmaa baay'ee natti dallane warra dubartootatu illee maaf akkas godhe isa jedhu gaan nuyi mitire nu dubbataa inni duras natti dallane jedheera dhiisi baqqaa jedheetiin maamma kana fageessuu kootuyyuu hin barbaanne ani ammas mucaan na bira waan teessuu miti yaada xumuran dubbii baqqaa surmaa anatu beeka waan inni itti fuufsa jedhuun jala dhaggeeffadhe jechuudha namoota gurguddaa mufachiisuu hin barbaadu mana isaaniitti dhufanii naata itaanan naata ayonaan taane anaatu beekasumatti waan ta'eef kanaafi namoonni tokko immoo isin koomantii naa kennitanii baqa yaanni baay'eedha yaanni keessan baay'eedha yaada nama hundumaa guutuu hin danda'u akkuma isinitti salphaa ta'ee guddisi jettan natti salphaa ta'uu dhiisuu danda'a akkuma isiniif fudhatame anaaf fudhatamuu dhiisuu danda'a maaliif bifti keenya namummaan keenya gargari waan ta'eef namoonni lola hin qabdan jettan illee jirtu ani lola kaniin hin qabaanne sila maal ta'in achi bahee viidiyoo akkasittiin yeroo mana haasa'u isinii gala yaada surmaayyuu kan biraa miti akkan jechuu keessatti baay'een gadde namoota akkanaa itummadaa keessan saaqanii isitti agarsiisaniyyuu isiniin galu yoo miidiyaa waan ta'eef hubachuu dhiisuu dandeessu hundumti tokko isin harkaa fakkaachuu danda'a. Namoonni tokko immoo waliin jiraattu jedhama. Ani isinitti himee ture ergan ka'ee na dhukkubeeyyuu malee yoo naasiyyuu hin jiru bargitu nama teessisanii deemus immoo namarra taa'uun barbaanne asuma taa'ee fixadha. Yeroon guyyaa dhumate jedhamu waan tokko fixeen barbaadu hedduun deema malee jedheen tilmaame dasiimooni maaliif isa dhugaatti dubbachuuf yoo mana haadhaa wayii ta'e akka feettaniitti waqa waan ta'e cinqii hunduma keessaa irra ciibsitu. Ammaaf mana nama tokko akka feetanitti jiraattanii namas mufachiiftu jireenya keessan asii cinqe faana dhaxxanii mana sanatti hin cinqamtu sinii gala kanaaf mana bahuu dhiisa malee turuuf jedhee feestaal fudhadhe bahuun waan namatti ulfaatu miti hin beektu sinis jechuun waan namatti ulfaatu miti kun waan namni maamala teessaree waliin jiraattanii namaan jedhu miti jechuudha kanaaf an nama barate waan hin daa'ima kosasiifachuu arguuf hin qabu uffata ijoolleedha torbee tokko teessisu haree deemuu hin danda'u ani nama tokko sarratanyaaf biraan qabu daandii deemuun isiitti tolu daa'imni ganaa waggaa 2 asii dhalachuuyyuu kanaaf kanan ilaala mana keessa taa'e wanta natti dhufe tokko as taa'e tan xumuraa jechuudha malee ani waan teenyuu na jedhu hin jiru kana waan nama gorsan hin qababbaatu beeka garaan yoonyuu jedhe kanan isiniin jedha egaa kanatu murtaa'ee isiniin jechuu barbaadeen har'a jaarsoliin kana murteessanii isin maal jettu yaada keessan duraanis beeka natti himtaniirtu isa kanaadhaan isiniin jedha inni garuu fagoo dubbata obboleessa isa mucaan biratti jirtu faana dirqama mucaa guddisuu qabdu fuutanii jedhanii sofuma irraa bahee jaarsoliin keessatti innis immoo ilmoo koo bakka duraan akkaan yaaf jedheetanii amma bakka jedha. Amma difratii sana ni baase har'a difratii dhanaasaa fi lafitii nama taa'e nama tokko mee
ija isaa barbaritti naqateetuma namatti deema jechuudha. Kanaaf hundumaafuu waan dhufee nan simadha akka dhufetti akkan dhaabadheetti dhaabadha. Isiniin jedha kanan qabadhee gara keessan dhufee yaa'u silanii duras isinitti maa dhufeefan isa dhumaa isinitti himuu barbaade. Kanan isiniin jedha yaada keessan naa barreessaa jechuu barbaade tanii. Bye bye.